Efanan qabirishiyyuu as takkaakkaladhee asiitii warri bira jiru kun waaqni isaa naa eebbisu buusaa naa buufatanii gimbii naa hojjechiisaniif kunoo sanbata dheengaddaa xumurame boo'ame. Kan rabbi isaan eebbise ayidii malee bira hojjechaa jira. Himimmaan koo laalanii waan dubbatan wallaalanii giraa gabba'amanii. Warra biyya kanaati jarri. Warra baadiyyaa. Lakki hindiidha. Hindiidha lakki. Maaloo wayya jala keenya. Maaloo wayya lakki dandeenya. Amma karaa akkasumaan galee yoo jenne immoo buloo qabtee galti. Yoo galchine kanaan. Dhaqabdu namni dhalli. Daadhiyanuma baay'atan poolisiitti harka kenna jedhee tanan isa sodaata. Buloo qabtee galti lamoo asin deebitu biyya namaa keessa ta'e immoo amma si kaa'ee erguudha. Hoggaa kudhan hojjette mana hoggaa kudhan hojjette ijaarratte obboleessi haadha farsiifatee kee haadha ajjeese obboleessisi haadha kana maal nu wayyedu ምን ሆና ነው የምትሉ የገዛ ወንድሟ እሷ 10 ዓመት አረብ ሀገር ለፍታ ቤት ለእናቷ ከሰራች በኋላ ወንድምየው እናትየውን አስፈርሞ ተነስቶ ቤቷን የእሷን ቤት ማለት ነው አስፈሳቸው ነው አስፈርሞ ተነስቶ ገደላት። ልጅ እናቱን ገደለ። የእሷ ወንድም እናቷን ገደለ። ከዚህ በላይ ሀዘን አለ? አሁን እሷ የእናቷን ሀዘን እንዳትሄድ ራሱ ከራማ ውስጥ ናት፣ እዚህ ዱባይ ላይ ማለት ነው። 9 ወር ከራማ ውስጥ ናት። እሱን ከራማ ከፍለንላት አይዲያ ሰርተንላት ወደ ሀገሯ እንሸኛት። በእናታችሁ ኮፕሊንግ ሼር ነምኒ ፍርማታ ኑ ካው ጅራ ነምኒ ኮታ ዱበርቲ ኑ ከኑ ጅራ ፖሊስ ከራሲኒ ሞ ኢላላታ አይሲ ዱበርቲ ካንስሌሽን ይቀብዱ ኢማጀተሚ ነምኒ ፍርማታ ካው እንጅሩ ነባኮ በሰደከስ ዱባይ እንጅ Haadhaku. Mana kami waliin gadhiisu wallaale gargaluuf wallaale. Moonet ayidiin 8,000. Ayidiin birii 8,000 jechuun yaani 400 Itoophiyaati. Jabaata nama tokkotti. Bakka kanatti firaawoliin waan madda. Bakka kanatti sila firaawoliin waan madda. Firaawoliin arrabsitanii doomsitanii maalan godha. Bakka kanatti firaawoliin isin waama. Firaawoliin danda'a wallaahi. Polisa walaatan waa'ee kanaatiif hidhaata. Halo. Waalaikum assalaam. Nagaa bayyaa. Dhimma maaliiti? Eessa jirta? Lookeshinii ergi borannu qaba.
gammadan kootaan argameera. Kootaan argameera nama inaa eebbisa. Kootaan argameera gaamma kootaan arganne birrii immoo kenninu beemu. Kootaan argameera. Toomi inumaa yunaan jedhame eenyu ni beektu? Mee barreessaa eenyunni? Namni akkanaa kun eenyu ni beektu? Namni hawaasaa yaadu. Namni silkiidhaan ammallee tuur viidiyoon dhufeen argin. Eenyunni? Nama sin wayine. Eenyunni meeme? Eenyunni? Nama biyya kana jiru jaran. Nama biyya kana jiru kootaanuu kenne. Birrii mootummaa qofa kafaladhaati. An kootaa kenneera. Birrii meeqa nuu kenne jechuudha. Diraama 3,000 ol nuu kenne jechuudha bichi. Maaliif kootaa naxaa nuu kenni. Nutti hin gurguranne. Kuma meeqa? Eenyuun beektu? Sooyyeedha. Galatoomi sooyyee ko. Okay, galatoomi sooyyee ko. Inni hojjetan nan. Baguma nuun tiraatte malee baguma kootaa nuu kente malee bilisaan nummoo maallaqa fuunee hojjechiinnaaf. Galatoomi dhuga. Thank you sooyyee jedhaa kiiloolee restoorant. Kiiloolee irratti hojjechiisaa jiran. Galatoomi wallaahi. Kottuutti madaraa haatas gabbooftu kootaa siifan kenna jettaani hin dhuftu. Sooyyeen gara miidiyaa irratti of agarsiistu miti. Yoo dhufte kadhataa jirraa yoo dhufte agammachiiftu. Sooyyee kottuutti mi gammachiisi. Bucooshee haa kottu. Wallaahi sooyyee kan durii jaala si kabaje mataa kooruu jirta. Wallaahi sooyyee abbaa ta'e hin beektu. Maal akka ta'e hin beektu. Ni እንደዚህ አይነት ሴት በተለይ ጀግና ሴት ሰርታ ምትለፋ ደስ ትለኛለች። ኦፍ ከኒቴ ጋፈቱ አረብሰምቱ አረብቱ ሲንቀቢን ዋን tokkitti isheetu sinqabin jabaattee gatii dhaabbatte obboleessa koo galatoomii siin jechuun barbaada. Amma immoo waan ta'e kun baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettiin keenya beennaa obbolaan keenya akkaataa isaaniitti biyya ormaatti rakkatanii harmee isheedha kan isheen dhabdee daafii viizaan qabneefidha kan isheenii dhokattee hamma har'aatti haadha isheetu ijishaa'ee hin argin kan isheen boossu. Kootaa immoo yoo qabaannee waliin naannoo homaa tokkoyyuu jechuu mini mootummaa mannuu kennee yoo itti fayyadamnu taanaan immoo huma gubata beektaa. Kanaaf isin idda isin gargaaruu dandeessanii maallaqa keessan idda baasuu dandeessaniiti. Anaaf kootaa kana mootummaa mannaa kenna malee dhimma kiisii kootii waan tokkotti baasee hin jiru. Kanaaf obboleettiin koo borii kaastee ati qaraamaa ishee dhuftee kaffaltee fi kan mootummaa sarara jiru sirraati kaffaltee hojjechiisuuf hin dandeessaa. Borganamaa kaastee eegaluu dandeessaa siin jechuun barbaada. ID makoositti kenna kanumaan dhatti hojjechiistaaf rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Uummatoo maal jettaniin sooyyeedhaan? Mucayyoon maal taate laasirkiin si qoyla waama. Sooyyee haadha firaa dambanyaa koo duriitti baay'ee. Galatoomi faadhu guddoo siifa kennu. Ameen. Dammanuu dargitu as. Maali ati achumaan din badde? Fayyaa namni akkamii? Nagumaa jirtaa? Nagaadhaa maatiin hojiin. Hunduu nagaadha hojiin hin jiru alhamdulillah. Feemasiin miidiyaa kanarraa dhufee nyaata mana keetii hin nyaatin hin jiru ana malee. Ati immoo dursitee damma kee argite ka? Maal godha guyyuma tokko duwwaa bittee jechumaan badde. Galatoomi faadhu guddoo siifa kennu. Ameen. Hin dhumna gaaf tokko. Mubee wanti maali qabbanee kan jettu as jalaa koo abaaboo darbachaa turte baay'ee intini murree taranaa kennu yookaan. Iyyee kuno kot argadeera. Miiseenjara kee immoo cheek godhi. Ayyee mee koppiliin ishee godhame bannaata jechuun koppiliin kotaata keenya maalati koo. Ayyee mee koppiliin ishee godhame. Chaarjii na jala kotaata keenya maal. dhiifama. Chaarjii cufee na baase. Rakkoon qabu shi viidiyoo badhadhu kunoo waa sarpiraayizii wayii qabda. Viidiyoos bayi meeme. Sarpiraayizii wayii qabda. I have surprise. Dhugaa waa guddaan nu qabbanaa. Qabbane miyootii irraa kayyoo waan sitti hima.
مسكينكو ميوتي راكاي سيني موكو بلين غدا بليز كوبلينج شير غدا سويه ثانك يو جداني أبانيكو ميوتي راكاي واسيتي مو بدي وانغاري وي رجبت إيشي obboleettiin keenya tokko haati mana nyaataa kiilolee si fuudheen deema shii waliin deemna bor dhageessee dhufee si fuudheen bor hada mana nyaataa kiilolee bira si geessa qabbanee dhannee misaa wajjin nyaanna ishii achi akka jette kootaa tokko kenneeraa fi kootaa dubartii tokko kan akka waan mana nyaataa sana hojjettutti jechuudha bakka kootaa tokko sii kenniteetti isin immoo birrii mootummaadhaan kaffalamu qofa kaffalaati. hojjedhaa fi jettee yaani ba'aa guddaan irraa buustee jirti kunootaas jirti kiilolee jedha raayyataa si sooyyee jedha sooyyeedhaan galatoomii jedhiin obboleettii keeti sagalee jireenyaa ishee dhageessisu firri ishee uumaa jalaan ta'iin sababni hin taane ishee irra hin ga'iin waaqni ishee haa eebbisu waaqni ardiif samii uume anumaa tokko humna ittiin eebbisu hin qabu dandeettii hin qabu haadha koo rabbi si haa eebbisu. Amen. Jiruuf jireenya kee waaqayyo si haa fooyyessu. Eebbifame haadha koo guyyaan natti dukkanaa'e haadhan nabe hojjedhee dhama'ee laffa'ee tanan boqonnaan nabe. Himboin qabbanee kombo'ini nun obboloonni keessa bira jirra. Kunoo obboleessi kee hangafa ta'e quxisuu ta'e abbaa ta'e sabni kee kunoo yaada garagaraatiin afaan garagaraatiin barreessaadha kan isaan jiranii qobaa kee miti qobummaan sitti hin dhaga'amiini kiiloleen kun dhaabbata Oromooti kan dhaabe ana yoo ta'e iyyuu qabeenyummaan isaa kan saba Oromooti namoota akka keef gargaaree dhaabbachuudha duuka kaayyoof karoorri keenya dheerii guuttatanii shiroo gurguruuf biddeena gurguruu miti si galee kanaafi kana keessaa immoo carroomee situ carroome tun ta'in anuu carroome dabareen naga'ee si galee anuu nama ta'ee miillaan dhaabbadhee si gargaaruu kootti kunoo fudhu siin jechuu kooti baay'een gammadaa siin jechuun barbaada. Kanaafi borganamaa kaastee ayidii koo fuutanii dhaxxanii sabni keessi bira dhaabbata gatii ta'ee fi hojjetachuu hin dandeessa waan tokkollee rakkinni tokko hin jiru yaada kana moo mubaarak akkamitti qabamtee galte obboleettiin keenya galuu hin dandeessi birrii buusnee erguu ni dandeenya borganamaa garuu yoo deebite hoo maalitti deebite mucaan kun ammaa booddee carraan qabdu kanaafi jedhee iyyata dhiyeessee chaadha saba koo na gargaara nama kootaa qabdan naa bilbilee maal naan jedhee nama kootaa dubartii qabu beektaa sooyyee gatii madaalawaatiin nama nu barbaadimee rakkanneerraa jedhe amma garuu gaafanni maayinne dhinni sagalee keessan dhaggeeffadhu maaloo gaafanne du dhaga'ee ani nan gargaaramu been jedheen si galee kanaafi dhugaan isin jedha hundi keessan anaanutuun ta'in obboleessa keenya mubaarak musammaa dhugaa ani mubaarakan jireenya koo keessatti fakkeessuu hin jaalladhu in my life natti hin fakkaanne taanaan hin fakkaanne fakkaateera taanaan fakkaateera baay'ee guddaa tasaan si galateeffadha waaqayyo si haa eebbisu hunda keessan warras jala jirtan galatooma mucaa kana akkuma beektanii kootaanii kanuma mootummaan naa kenna malee kiisii kooti waan hin baasu tokko hin jiru jecha garuu maallaqatti hojjettu ishee barbaachisa obboleettii keenya. Maallaqa kun immoo kan isheen viizaatti hojjechattuu fi qaraamaa 9 jedhamuun dhageenatti fakkaata. Qaraamaan 9 risiitiitiin kaffalama. Waan viizaatti hojjetamus risiitiitiin kaffalama. Ana kaffalamin mubaarakumatu kaffalaa jira. Kanaaf warroonni asirra jirtanii birrii 150 jedhaati. Akkaawuntii asirra kaawwadhaati obboleettii keessan gargaara borii kaasee haa eegalamuuf isiniin jechuun barbaada warroota yaada qajeelaa qabdan hunda keessaniyyuu waaqayyo nagaa isin hin dhowwin namni rakkatee jaallatee fuuldura namaa hin dhaabbatu kan akka namaa kabaja isaa dheeguun jiru gaafa namni duwwaa ta'u garuu nan rakkadhee qobaan ta'ee waan isheen jette irra deebi'uun barbaadu obboleessa kootu harmee koo miidhe jechuuni በእውነት ነው የምላችሁ ባልደግመው ደስ ይለኛል ኡቱን ረንዴቢው ተይ ነመ ዱኩባ አን ሃዳ ጆሌ ሸኒቲ ዱበርቲዳ ኦቦሌቲ ኬሰኒዳ አኔቻዳ ከናፊ ሀመመ ከነ መደደብሲሱ ብየ ኦርማቲ መነ ቁላቲ ገላጅርቲ
ijoollee ishee sammuu isaanii dhukkubsataatti galaa jirti mucaan kun obboleettiin keessan kun. Waa'ee viizaa duwwaa miti beektu amma mucaan isheenu sammuu ishee dhukkubsata. Ijoollee kana mataa isaanii mana yaalaa geeffannee Oromoof bori yanaga hagar tarakkabii nacho. Borganama ijoollee xixiqqoo kuni borganama dooktarii piroofeesarii ta'anii kan biyya bushanii jechaadha ijoollee xixinnoo kan. Ani yeroo hundaa daa'imman irraa haasa'u haadharraa haasa'u baay'ee natti tola. Haadha gatiin ta'eef kanaaf maallaqi ishee barbaachisu kana qofa miti. Ijoollee isheellee saayikoloojii isaanii mattaa kan machaalaa allabat. Kanaaf adaraan isiniin jedha amaanaa isinitti haa ta'u. Please dhugaa. Ani waan tokkotti nama na beektu amane yoonitti kennee namaaf yoo amantanii facaastanii dhugaan isiniin jedha oobdiin keessan hin gogu. Birraa argatta. Eeyyeno waan isin facaastanii huma isinii margaa isiniin jechuun barbaada. Harki kenne duwwaa ta'e. Badoo lama lakkoofsa lama badoo. Neetworkii isaa darbate natti fakkaata dhufee ture Mubaarak. Lama barreeffadhuuti. Badoo afurii soddomanaa galchaa. Mucaasiiti. Badoo afurii soddomanaa galchaa. Meemeega ሶዬ እህታችን እናታችን በጣም እናመሰግናለን። ሶዬ ኮታ ሰጠችን ዱባይ ሀገር ስላለች በምግብ ቤቷ ስም ኪሎሌ ምግብ ቤት በሱ ስም ያላትን ኮታ እሷ ኮታ በመሸጥ አትታወቅም፣ በመስጠት ነው። ያው እንደተለመደው አሁንም ለእህታችን ኮታ በነፃ ማለት ነው ኮታ ሰጣለች። አሁን አይዲ የምናሰራበት ነመንገችና ነመተኮንገችና ጨሉ ሜሪገስቲ ርጉቴ ታሁ መሌ ነፈየዳ ጅሩ ቀጤፍ ኢሴረ ነመገልቿል በስቲር ናማ ነፈየዱ አነቱን ተይን ሐዋሳ ፈየዱ ቆፈንገልቻ እየሰሪ ነምቶ ኮናገልቻ ነፈየዱ አነቱን ተይን ሐዋ ላ ምቹ ሚቲ በላክ ደይ ጅሬ ፕሮፋይሊሳ በዶ ለምቴ